abishiinis ooyiliin isaan jira garuu suuqii akkasuma immoo xuqur asmuudinis hin jira akkasuma immoo abishiinis hin jira siniin jedha. Isaan kana ammoo gatii guddaan binnee itti fayyadamuudha. Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi rabbi bakka jirtan isiniif habaatu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbi naa galatoomu. Isinis bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif habaayatu isiniin jedha. Har'aan kana rifeensa kiyyaaf akkam ta'uun ooyilii hojjechuuf hin barbaada. Ooyilii sunis maarraan hojjedha jettan abishii xuqur asmuudidha. Abishiinis akkanadha. Abishiidha kun immoo xuqur asmuudidha. Kan immoo black speed jedhamu sana. Isaan kana walitti makee kanan daaka. Rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Rifeensa yabbisuudhaaf akkasuma dheeressuudhaaf immoo akkasumallee isin jala haphateef jechuudha. Isaan kana kanaaf nu gargaara walitti makee kanan ooyiliitti dabalachuudha. Isin hanga barbaadan hanga rifeensi keessan baay'ina itti fayyadamuu dandeessu. Anis akkuma rifeensa kiyyaatti jechuudha. Isaan kana lamaan akkasitti waliin makaa. Erga akkasii waliin makee gara maashinaatti nan daaka jechuudha. Rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Ooyilii isaas immoo gabaa dhadhisurra manatti iddoo akkasitti qopheessitanii baay'ee gaariidha. Kana fakkaata. Sirriitti bulchitanis hin dandeessu. Kan malees immoo bullaa'es mara koon qabu garuu ani badaan bulleessine kana fakkaata. Asitti naqadha. Ishee kana iddoo pilaastika ta'uu baatee baay'ee gaariidha. Qarshaa kunis immoo akkas gizaazii akkasii ta'e bareeda. Kobaas hojjechuu hin dandeessu. Ani gargara jechuudha. Xuqur asmuudis kobaasa akkasuma immoo abishis jechuu kooti. Xuqur asmuudis abishis ani koba hojjechuu hin dandeessu. Ani garuu waliin makeetanii hojjedhes inni immoo koba hojjechuu hin dandeessu. Amma immoo ooyiliin itti naqadha. Ooyilii barbaadan zayituun ani zayituun kokonaa ooliinis aan barbaadan zayitii itti fayyadamtas rifeensa keessaniif bareeda ta'e itti fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha. Akkasii waliin makeetan sa'aatii kennaafi kana fakkaata. Ooyilii isaa waliin makuus baadha. Mara koon qabu garuu nan dhimbiiba. Baay'ee gaariidha. Manatti hojjedhatti fayyadaman isiniin jedha. Garuu wantoonni kun hundumtuyyuu mana hin dhabamadhee yaadu. Meebii kaamana tokko ta'een beeku malee wantoonni kun hundumtuyyuu hin dhabamadhee yaadu. Kanaanan xaffadha yoo dhaan immoo kanaanan dhimbiiba jechuudha. Yoo isin uffataanis ta'e homaa rakkoo hin qabu. Uffata qabaatan homaa rakkoo hin qabu isiniin jedha. Akka isinitti toletti daawwattoota koo asirratti dhimbiibbadha. Uffataanis hin ta'a. Uffata haphiisa isaanis hin ta'a. Rifeensa keenya baay'ee bareecheera. Baay'ee dheerasa bifa isaa jettu halluu rifeensa keenyatiif akka inni miidhagsu akkasumallee dheerinaaf itti fayyadamaati ilaala. Ooyilii isaan jira garuu ooyilii isaa bittan dandeessu. Ani garuu manumattan hojjetadha yeroo hundayyuuni.
isin akka fedha keessanitti hin jedha daawwattoota. Kennuuti. Kana fakkaataa bifni isaa. Kanumaan gabaadha binni sun dhugaa rabbiifoo ta'e isuma kana jechuudha. Wanta hiika biraan qabu yookiin immoo waan biraan qabu. Maybe wantoota garaagaraatti dabaluu danda'u garuu gaa hojjetan Afrikaatti kana ta'uu danda'a malee qulqulluun immoo isa manatti hojjennudha. Dhugaa isaa ta'e inni qulqulluu isa manatti hojjennudha. Garuu wantoota urgaa wantoota garaagaraatti dabalu waan ta'eef isaaf hoo jaalanne malee inni mana isa manaa kanattirraa rifeensa keenya bareedaadha akkasuma immoo orgaanikiidha bareedaadha rifeensa keenyaaf dheerinaaf illee kanas ni jedha inni sun akkasumallee barreeffamuma isaa laalla malee wantoota hedduutti makama kanas ni jedha daawwattoota koo amma immoo wantoota irratti ittiin dibadhuun tan naqadhaas ni jedha ana kana qabaattan yoommoo kana qabaatanis immoo kuni ani ennaa keechaa xumuramedha. Wantoota akkanaa argattan ol keewwadhaatii rifeensa keessanitti wantoota dibattaniin dibattu pilaastikii akkanaa jechuudha. Pilaastikii akkanaa qabaattan ol keewwadhaadha. Ishee kanallee bitama suuqidha akkasuma maazooniidhaan bitama. Xollobuu dandeessu siniin jedha. Ani tokko keessaanii keessatti naqadha. Oilii barbaadan kan rifeensi keessan oilii jaalatu ani oilii kam akka jaalatu isatti dabaltanii oilii ani fakkeenyaaf itti naqe kana soo barbaadu baattan oilii rifeensi keessan jaalatu akkasuma kokonaan oiliin hin jira kaastar oiliin hin jira an barbaadan baatikaawwan hin jira aluveeraan hin jira isaan kanatti dabaltanii waan barbaadan hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. Kan isiniin jedha tokko bifni isaa kan inni bareedu baay'ee bareeda bifni isaa das nama jedha isiniin jedha gaariidha. Kana fakkaataa amma immoo rifeensa kootti dibadheen waliin laalla haalli ittiin dibadhu jechuudha. Akkaataa nan itti dibadhu waliin laalla isiniin jedha. Filaa modoon akkanaa fayyadamtanii gaariidha. Akkanaa iddoo bittanii asiyyuu jira biyya Oromoo jechuudha. Ishee kanaan garuu iddoo dura kanaan fillee bareeda. Sababa isaatis dabbataan kan yuulaa ciccitaa ishee kanaan of fillee jechuudha. Kanaaf iyyuu ishee kanaan iddoo fayyadamni bareeda. Egaa amma rifeensa kiyyaan dibadhaa laalla. Rifeensa keessan dibachuun dursa akkasitti iddoo lamatti akkatti addaan baasadha. Iddoo lamatti akkasitti arga addaan baastaniin booda maaliif nu gargaara seetan iddoo lamatti akkasitti addaan baasuun keenya rifeensi keenya wal qixxee nuuf guddataa asiin qibaata asii ooyiliin argata hundumti iddoon hundumti ooyiliin argata jechuudha. Garuu fuuldura akkasitti digoonnee bakkee kanatti bichasachii yoo dibne asiin argatu duuba kana beektanii kanaaf iddoo lamatti iddoo akkasitti addaan baasanii garuu duraanis akkasumatti fuuldura asachee diba malee akkasitti addaan hin baasu anis akkasuma argee tanani kanaafiyyuu haala ittiin dibadhu wallaalla. Pilaastikiin kun baay'ee gaariidha. Qibaanni akka nu jalaan qisaasisne oiliin keenyaan hojjennu kun akka nu jalaan qisaasofne ta'a akka nu jalaan ganamne isin jechuu kooti. Akkasuma immoo rifeensa keenya hunda waliin nuuf gaa kanaafiyyuu bitaa isin jedha biroo xiqqashuudha.
Hoggaa dibdan immoo wantoota dibdan rifeensa keessan sirriitti haala gaariidhaan akka inni quufutti dibaa. Akka walitti ga'utti sirriitti erga dibdanii jechuudha. Akkasumas masaajii keessa isaa maaliif rifeensi keenya fi ooyiliin akka wal argatuuf jechuudha. Akkasitti maaliifan filaa seetan rifeensa kiyyaa fi ooyiliin akka wal argatuuf san booda akkanatti. Sirriitti bareechate diba. Rifeensi dheeranne hin jiru, rifeensi jijjiiramne hin jiru. Haaluma kunuunsa keenyatirraan malee keessattuu warroonni biyya ormaa jirru kuni hojiitti daganne rifeensa keenya daganna. Kanaafiyyuu sa'aatii doofi kennine bareeda. Akkasitti masaajiin rifeensa keenya qooda guddaa qaba. Iddoo guddaa qaba. Bareeda jechuun barbaadani ittuma dibnee ittuma dhiisuu osoo hin taane akkasitti masaajii iddoo goone rifeensa keenya bareedaadha sinin jedha. Hojjedha bitina ooyilii akkas gizee miiccattaniif ta'u bicha bitaa malee akkasuma ooyilii osoo miiccattanii dibattan yoo bittan yoo ta'e malee akkasitti miiccachuudhaaf yoo ta'e manatti hojjedha. Baay'ee gaarii rifeensa keenya. Maaliif dursa isa kanaan filee dheetananii akka ooyilii fi rifeensi koo akkasitti wal argatuufan. Agartan rifeensi kiyya wal qixxee miti. Sababni isaatis duraan akkasuma fuulduratti dibamanii akkasitti addaan baasee rifeensa koo ooyilii wal qixxeen argatu beektanii. Kanaaf kunuunsa isa fuulduraa miidhagsinee kunuunsina malee isa kana akkas waan jennu. Kanaafiyyuu haala tokkoon iddoo dibnee ooyilii bareedaadha. Asumatti akkasitti gadi shimaa ni dhaadhaa jechuudha. Isa kan akkasuma gadi shima.
injabeessuti laaffisee tan dhaadha. Maaliif hangam miicutti jechuudha. Jabeessitanii tana rifeensa kichan maaliif daftanii yoo eegtan waliin kun baay'ee gaariidha dhugaa maaliif halluu rifeensa keenya illee nuuf bareessaa rifeensa keenya baay'ee bareeda karaareessaa jechuudha rifeensi. Akkasitti shimattanii Ogaammoo miicattan hiikkachuu dandeessu akkasumatti duubatti tanaadha. Maafin akkana godha seetaan caccabaan bakkee kun qibaata yoo argate nuuf dheerachaa deema malee hin caccabu kunis immoo cicciteen bu'u bakkeetti jechuudha. Akkasitti yoo goone garuu nu lallaafaa nuuf dheerachaa deema beekani bakkeen kun hin jiraamee akka ciccitu. Kanaaf iyyuu akkasitti qibaata yeroo dhuma hunda dibanne taanaan akkasitti masaajii goone rifeensa keenya taanaan gonkumayyuu rifeensi waan ittiin ciccituu hin qabu. Rifeensa ciccituu tokkoffaa goggogina irraani tokkoffaa luma kunuunsaa keenyatti malee rifeensi ciccitu. Akkasitti erga masaajii goone booda keessa isaatis immoo akkasittumatti baddaa isaarras akkuma nama taasise kanatti masaajii immoo keessa isaatis jechuudha. Akka soggaa goota waan tokkofame fakkaata bifni isaa bareeda deema gartan hin ciccitu. Kanaaf iyyuu akkasitti fayyadamaadha bitinaadha suuqiidhaa birrii baasisanii isin jechuu barbaadani. Qibaanni bitamus hin jira garuu yeroo hunda kanan dibannu keessattuu gara hojii yoggaa deemnu foolii kana qabaate taanaan bakka hojiitti shaggaa miti garuu miiccachuudhaaf kaawwafanna jennaan kana dibanne bareeda. Rifeensa keenyaafis baay'ee gaariidha. Kanas isin jedha daawwattoota kana fakkaata.
erga akkasitti waliin naammaa kameen achumattan ishuma asumattan dhaadhaa jechuudha. Bareessin dhaan jedhina amma beekumsa keessanii dhaachuu yaadadha. Maaliif bareechuun beeku rifeensi keessa sin jalaa badaa sin jalaa dhiichitaa. Kana fakkaata daawwattoota koo viidiyoo koo jaalattan isinis itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Isinis itti fayyadamaadha. Viidiyoo koo immoo jaalattan laayik naaf godhaa. Sabiskiraayib naaf godhaa. Sheer naaf godhaa isiniin jedha. Fayyaa keessa naaf ta'a.